Oromoo dhaggeeffadha. Akka sabaatti iyyuu qabsoomnee hin bilisoomne akka gandaatti akka kutaatti akka lagaatti akka amantaatti Oromoon qabsaa'ee nu bilisooma jedhee namni yaadu yoo jiraate namni sun gowwaadha jechuudha. Gowwaa immoo manni yaalaa doktora kamiyyuu hin danda'u jechuudha. Gowwaa rabbiin namatti ergi. Kanaaf warri hankaawwantii banattanii warri hankaawwantii meeqa saaqattanii guyyaa kana guutuu ofumaaf laayik walii gootu ofumaaf sheera walii gootu ofumaaf maalii goota. Kanneen akkatti guyyaa kana guutuu Oromoo laga kutaa amantaa gargar qoodaa ooltu barreessitee kanneen akka kanaan haati si dhalte otoma seentee raatte jennaan waan biraa waan jennu hin qabnu. Akkasuma akkasuti. Kanaafuu Oromoon sadarkaa gandaa Oromoon sadarkaa amantaa Oromoon sadarkaa kutaa Oromoon sadarkaa gosaa keessa hin jiru jechuudha. Oromoo ilma sabaati. Sabaan manaa baane saba keenya wareegama kaffaluutti jira. Saba keenyaaf borullee argitee qabsoo gaggeessuutti jira. Kanaaf akeeki keenya inni guddaan saba keenyaaf qabsaa'uudha. Galmi keenya immoo bilisummaadha. Akkasuma immoo akkasumatti akkasii jechuudha. Kanaafuu Oromoon keessatti biyya ambaa jirtan Oromoon biyya ambaa jirtan baay'een keessan waan hojjettanitti waan gootanitti ofitti amantaa horachuu danda'u. Qabsoon kan uummata Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo abaawoon hoboo kallachummaadhaan qabsoo kana gaggeessu yoo taate qabsoon har'aa gaggeessaa jiru kan uummata Oromooti. Qabsoo saba ofii immoo namni keessatti qooda fudhachuu nama dhoobu yoo jiraate gabbayee haa dubbatu. Qabsoo saba kiyyaati Oromoo ta'ee dhalachuu kiyya nama miti kan naa kenne heera uumaati waaqatu naa kenne eega waan naa kenne sabummaa koo itti boonuun qaba waan saba kootiif godhummoo eenyuun iyyuu sodaachuu eenyuun iyyuu gama eenyuun iyyuu waan gaafadhu qabu jechuudha. Saba kiyyaaf waan godhu gochuun hin danda'a jechuudha. Kanaaf Oromoon biyya keessa jirus Oromoon biyya alaa jirus qabsoo uummata Oromootiif waa gochuu yoo barbaade eeyyama eenyuyyuu san gaafatu jechuudha. Eeyyama eenyuyyuu san gaafatu. Kanaaf warreen akka nama baanu kana ankaawuntii garaagaraa saaqatanii waraana bilisummaa Oromoo inni barbaadan uummata Oromoo inni barbaadan gameeyyota warreen qabsoo kana gargaaran olola sa'aatii 24 guutuu irratti oofaa warra jiraniif uummanni Oromoo biyya keessa jirus uummanni Oromoo biyya ambaa jirus kanaaf abdii kutatee ololota akka kanaa kana dhaggeeffatee qabsoo saba isaarraa ahamlee bu'uun isarra jiru jechuudha. Abbaan fedhe ololuu danda'a, abbaan fedhe waan fedhe odeessuu danda'a. Ani akka kiyyatti qabsoo saba kiyyaa waanan qabsaaf nan beeka, waanan deemuu nan beeka. Qabsoo kiyyatti ammoo abbaan ololu sun garuu haa ololu. Gatii olola isaa immoo dhuma gubbaarratti inni ni argata jechuudha. Walii galee gatii olola isaa gatii hojii isaa dhuma gubbaa ni hojjeta. Haa ta'u garuu hin dhama'e malee sadarkaa inni waan inni irra jiru sana uummanni Oromoo har'a deebi'ee waan godhuuf natti hin fakkaatu. Of duuba deebi'ee Oromoon lagaan isa kanaan Wallagga, isa kanaan Shawaa, isa kanaan Arsii, isa kanaan Baalee, isa kanaan gartee Gujii, Boorana jedhee akka kanatti Oromoo gargar qooduuf kan yaalu yoo ta'e gatiin isa dadhabbii yoo taate malee firee wayii argata amantaan jedhu sun qabu jechuudha akka fayyadu jechuudha. Maaliif jennaan Oromoo sadarkaa sana keessa baay'eedha jechuudha. Tole hin jedhu hin fudhatu. Kanaafuu ummanni Oromoo biyya ambaa jirtan kana hubattanii hojii hojjettan waan nagootan sana ofitti amantummaadhaan dalagu. Kanaaf kanneen ala taa'ee akkuma sinin jedhan kaawunti banatee nama dhuunfaa yoo barbaade Amaaraa godha, innaa barbaade Argobbaa godha, innaa barbaade Sumaalee godha, innaa barbaade Oromummaa irraa fuudha, innaa barbaade Oromummaa kennaaf, innaa barbaade isa tokko Yesuus Kiristoos godha, innaa barbaade isa tokko Seexana godha jechuudha. Kanaaf feesbuukii namni qarree gubbaa taa'ee barreeffama namni barreessu namni Seexana ta'uu hin jiru, namni Yesuus ta'uu hin jiru, namni Argobbaa ta'uu hin jiru, namni Sumaalee ta'uu hin jiru. Oromoo ta'ee dhalateera taanaan ani Oromoon akkasuma akkasumatti Oromoo taatanii dhalataniitu taanaan isin Oromummaa jechuudha. Oromoodhaaf waa gochuu dadhabdanis. Oromummaa keessanii namni barreeffama sarara tokkoon barreeffama sarara lamaan namni Oromummaa keessan sinirraa fuudhu namni Oromummaa Oromoo irraa fuudhu Oromoo biyya keessas Oromoo biyya alaalaas namni Oromummaa irraa fuudhu gonka hin jiru hin jiraatus uummanni Oromoos biyya keessa jiru biyya alaa jiru kana hubachuu danda'uudhaan waraana isaa sammuu bilisa ta'een waraana bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee qabsoon uummata Oromoo guduunfaa akka godhattuuf shoora silaatii bahuu qabu bahuu danda'u sarara jira kana isatti dhaammanna jechuudha. Walii galaa? Gandaan qoodamtaare kanarra? Gandaan hin qoodamnu, wantaan hin qoodamnu, kutaadhaan hin qoodamnu. Oromoo saba jennee manaa badi baane. Kanaaf jalqaballee
Noora isin keessummeessina gaafa jennu ilmaan sabaa kootaa isin keessummeessina jennee firiin jenne malee ilmaan gandaa, ilmaan gosaa, ilmaan kutaa kootaa isin hin jenne. Kan nuti jenne ilmaan sabaa kootaa isin keessummeessina, ilmaan sabaa kootaa biyya keenya waliin qabsoomna, ilmaan sabaa kootaa uummata keenya rakkoo gidiraa keessa baafna waliin jenne. Akkasuma nuti ammallee ilmaan sabaati saba kana qabsoomna. Saba kana ammoo kutaa laga amantaa eenyuun iyyuu gargar hin qoodannu. Waraanni bilisummaa Oromoo kana booda daandii biraa daandii kutaa laga amantaa waan kamiin kan isatti dhufu keessummeessa. Hin keessummeessu jechuudha. Kanatti keessummeessitu akka sabaatti kan itti dhufe ni keessummeessa.